Hayyee akkam jirtan nagaa fayyaadhaa hordoftoota keenya hordoftoota Affeeraamis United Oromiyaa arra keessummaa shamarran Oromoodhaa qabannee dhiyaannee jirra. Fooziyaa Oromoodhaa Misraa Abdusalaamii fi Fooziyaa Mahammad haala yeroodhaa Oromiyaa irratti wajjin marachuudhaaf deemnaa qabsoon shamarran malee galman geessu kan hubachuudhaan ilmaa Oromoodhaa bakka jiran hunda gubachaadhaa jiranii warreen biyya Arabaa jiran biyya Faranjiidhaa biyyoota ollaa jiran hundinuu achirratti marii haala yeroodhaa Oromiyaadhaa irratti godhuudhaaf deemna. Waliif qoqqoodaadhaa waliif raabsaadhaa shamarran keenya yeroo hamtuu kanatti rakkoo keessa jiraattanii dhuftanii waan kana nu wajjin qooda fudhachuu keessaniif ulfaadhaa galatoomaa dhasiniin jenna. Karaa yaada keenya dabarraa warreen viidiyoo kana dhageessan peejii hundarrattuu waliif sheer godhaadhaa waliif dabarsaadhaa walillee afeeraadhaa. Sagaleen shamarran keenyaa qabsoo Oromoodhaa keessatti yeroo hundaa'u murteessaadha. Durirraa qabii har'aas murteessaadha. Ijoolleen tajaajila biyya Arabaa keessatti ifiifuu rakkoo keessa jiraachaadha. Torbaan kana namni rafaadhaa jiru hin jiru. Achirraa hojjaa soinaa Fooziyaa lameenii jirammaan tanaa Misraan gabbaateeni deebitii Fooziyaa ummata wal baraa warra sooshaal miidiyaadhaa warra na hordofu warra isin hordofu warra United Oromiyaa hordofu warra as gubbaa jiru hundaa wal baraa Fooziyaa Oromoorraa ni eegala. Sagalee muutii as gubbaa jira. Sagaleen kaasa. Kaasee. Ka'ee jira yee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jannani bakka jirtanitti nagayaa fi fayyaa isiniif hawwina bakka jirtanii jajjabaadhaadha namuu yeroon ammaan tana yeroo jabaannee mudhii teenya hidhannu ka duraanii caalaadha jabaadhaa jaana sumaanii kan fayyaade Fooziyaa Mahammadiituuf. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isin marka kuni kabajamtoota fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo kan guutuu addunyaarra jirtanii. Yeroon amma keessa jirtu yeroo rakkooti. Yeroon rakkoon ila ammaa kanatti hagamaa kana nu mudatti natti hin fakkaanne. Bara wayyaanitu rakkoon hagamaa kana nu mudanne. Rakkoo kana keessa ba'uuf immoo akkam akka godhuu qabnu irratti haga dandeenyu mari'achuu dhufne galtooman isin jedha. Hayyee shamarran keenya fayyaadaadha. Eesarraa eegallaa nama rakkisee nama rakkaa Oromoon torbaan dukkanaati Oromoodhaa fi walisaa keenya qaroo ija Oromoodhaa Hacaaluu Hundeessaa dhabnee hoggana keenya nama tarsiimoo kaahee qeeroodhaa wajjin mataa walitti qabatee wayyaanee nurraa darbe Jawaar Mohammad dhabnee hoggantoonni biraa hoggantoonni adda bilisummaa Oromootii fi hoggantoonni KFO'dhaa guutuun irra mana hidhaadhaa jiranii. Mootummaan Abiyyi yeroo kanatti uummata Oromoodhaa ka qawween qabne ka harka qullaa jirutti lola baneeti ifatti Oromoon qa'ee hunda keessaa ajjeefamaadhaa tuffatamaadhaa namaa gattaatee akka sanitti darbamaadhaa jirti. Asirratti hojii marannaa kan wajjin manguddummaa yeroo hedduu Oromoo manguddummaa sobaa mootummaan Dr. Abiy karaa kaaniin manguddoo Oromoodhaa abbootii gadaa abbootii amantii jee gaafa garii qeerootti ergataa qeeroon soo barbaadaa gaafa garii karaa maqalee ol ergataa duubaan booyaadhaati duraan dhufee uummata Oromoodhaa sobaadhaa jira. Mee haala ammaan tana Oromiyaa keessatti deemaadhaa jiru ajjeechaa Hacaaluutiin hidhaa Jawaar Mohammadii fi Baqqalaa Garbaa hogganoota adda bilisummaa Oromoodhaa gurguddoo kanaan wal qabatee maaltu si dhagama Fooziyaa Oromoodhaa ammut godhi fira ammut godhi. Tole caffee keenya akkamiin beektaa akkuma warri keenya jee mammaaksa keenya jechuudha Abiy limmoo ta'ee nu seeneeti maarashaa ta'ee nu keessaan bahee har'a tanaa dhufaa osoo beekne Jawaar akkuma gaafa inni gartee kaayiroo deemuuf jiru itti iyyinee yoo jedhate 2016 fakkaataa itti iyyinee hafee sanitti hambifanna ture. Haa ta'u innillee muree murteeffateeti biyya gale argiteemi. Kanaafuu Abiyyi waan Abiyyi nu godhe cittoon gaala hin goone
hundi inni dabra arra sababa gartee Hacaaluu ajjeesu nu gugurdaa kana dhiisiiti daa'imni keenya jechuudha. Abiyyi Jawaartu Hacaaluu ajjeese waan jedhu hin fudhatu. Daa'imni keenyaa jechuudha nu gugurdaa kana dhiisi. Kanaafuu Abiyyi akka gartee aangoo isaa dheereffachuuf dila kana hojjetaa jira. Kana hunda uummanni Oromoodhaa argee irratti dammaquudha qaba. Osoo dhuguma silaa harka keessaa hin qabaanne tahee intarneeta cufee uummata hin rashanu siif galee. Kanaafuu waan akkanaati wanni hundi ni dabartii abshir Oromoo teenya abshir kan ala jirtanis kan biyya keessa jirtanis abshir garuu jabaannee qabsoo teenya itti fufuudha qabna. Abiyyi wanni inni kana godhaa jiruuf torbaan takka lama yoo akkam haasaan torbaan lama iyyanii dhiisan jechuufi tuffii teenyaaf jechuudha hamma bubbulee amma manguddummaan dhufe manguddoon har'aan tana isaaf dhufte tun dila Oromoon dhumtu kun eessa jirta wanni na dhibe takka dila qeerroo teenya kana fixan dila ummata gartee jilmaadhaan rashanu jiru jechuudha. Abiyyi bilbilaa jirra bar yaani inni interneeta cufeedhaaf odeeffannoo hin dhabne harkachu jirra. Manguddoon amma dhufte tun har'aan tana fakkeenyaaf isaaf ergamtu tun yeroo ummanni keenya dhumu eessa jirtiidha. Isaanuu bitamtoota mataa isaaniitiifuu bitamaniiti. Abiyyi bitateeti isaanuu. Kanaafuu manguddoon hin jirtu manguddummaan hin jirtu akka kiyyatti. Dhiigaan kafalama gabaabumatti. Yeroo hunda manguddummaan kun Oromoo sowwuudhaaf itti fayyadama. Abiyyi Ahmad kun itti jabaatte firraa Oromoo qaqqabuudhaaf qabbaneessuudhaaf tooftaa biraatiin dhufa. Kuni abbootiin garaa bilisiginnaa wajjin jirtus hundinuu warra bitame kun shakkii takka illee hin jiru. Hundi isaanii abbootii garaati hundi isaanii. Osoo silaa waan dhugaaf manguddoo dhugaa tahanii yeroo hawaasni akkana dhumu gabbanii Abiyyuma saniinuu waan takka ja'an jechuudha har'a. Itti callisanii quufanii har'a isaaf jecha ofii isaatiif. Waan kaleessa garaa na gube tokko ni beektaa cafe. Hacaaluu keenya biyyeen itti haa salphattu dhabnee akka dhabnettiifuu dhiini isaa inshaallah lafan bahu dhiini dhiigaan kafalannaa. Khalee uffatee akka bakka ifi barbaadetti awwaale ni callisne waan nu callisiisee qabna. Itti deebi'ee ammas bakka ofii barbaadetti dhagaa buuraa geessee kaayef eenyutu isaa fayyame. Oromoo tamii wajjin mari'ate. Inni lammada kajalaa du'e Amaaraa miti. Dhagaa kaayesan gubbaa afaan Amaaraa achirratti barreessoonni fide maali? Afaan Amaaraa tuffii Oromooti. Wallahi kaleessa amma naffeele manaatu beekaa kanaafuu Oromoon bakka jirtu keessattuu nuti warri biyya alaa jiru sila sini gallaaf akka itti gallu hin jiru jabaachuudha qabna. Wani nan jahu kanuma. Dubbii manguddummaadhaa kana Abiyyi Ahmad warra isaa wajjin jijjiiramni kun OPDO keessaa as baase warra akka Lammaa Magarsaadhaa Xayyibaa warra gurguddaa hunda jalaa hambiseeti har'aan taniif nafxanyaa jalatti garee Oromootti duulaadhaa jira. Akka dhageenyutti har'a Lammaa Magarsa illeen aangoon irraa fudhamtee waraana isa eegullee irraa fudhatanii maddi tamsee jiran. Qabsaa'ota Oromoodhaa karaa nagaatiin qabsooyinaa jedhee affeeramee addunyaan beektee biyyatti galees hunda wali qabeetti mana hidha guuruu jira. Miidiyaa tokkicha Oromoon qabdu OMN biyya keessaa saamanii cufanii jira. Kuni dhibbaa dhibbatti duura Oromoo irratti banuudha. Oromoon yeroo ammaa taraa kana mee maal godhu qabaa jetta warreen biyya Arabaa jiraatus warreen biyya Faranjii jiraatus qeeroon biyya keessa illee maal godhu qaba jetta hojii Ahmad. Okay, carraanaa kennu keetti fi duraan dursa galatoomuu jedha. Ani wanni jechuu barbaadu akkuma ati jette Jawaar qabsoo bilisoomne irra nuun jedhee ture yeroo jalqabaa jechuudha. Maaliif akkuma nuti arginu hundi Abiyyi kana faarsaa turre gaafa wayyaaneen boombii irratti dhooftu san ilma Oromoo tokkotu boombii san qabatee du'e jechuudha. Kanaafuu Abiyyi suuta keessan akkuma Fooziyaan jette akka ilmootti nu seene. Kanaafuu Abiyyi yeroo ammaa kanatti nu barbaachisu. Yeroo ammaa kanatti nafxanyaa caalu Abiyyiidha. Kan nafxanyaa duutee waggaa meeqa dura duute san nurratti ol yaasaa jiru isa. Lammaa Magarsaa immoo waa'ee Lammaa Magarsaa keessatti Lammaa Magarsaa isaa iyyuu osoo gaafa kan Jawaar Lammaan nuuf hin ta'u
lammaan yeroo sanatti dabarsee hiree ofii dabarsee kenninaan yeroo biraa deebisee hin argatu jedhee ture. Kun dhugaasaa akkuma Jawaar jedhe lammaan hireen isa tarte ammaachi deebiin argamu. Lammaaf garsa ammoo yeroo itti faarsuunis hin qabnu. Maaliif namni yeroo rakkoo tanan wajjin ol ka'ee hin dhaabbanne gonkumaa nuuf hin ta'u jechuudha. Oromoo yeroo ammaa sanatti rakkoo hammanan jedhamne keessa jirti. Rakkoo tana keessaa ba'uuf immoo wal taatee tokkoomtee gamaa gamanaan waan bilxiginnaan jettu dhaga'uu dhabdee qeerroon Oromoo wal taatee waliin deemin rakkoo tana keessaa gonkumaa hin baanu. Nama tarsimoo nuuf baasu, nama akkaataa itti deemnu, nama rakkoon feete gadi san qabne sa'a 24 Oromoof dalagu qabanii nurraa hidhan jechuudha. Kanaafuu Oromoo yeroo ammaa kanatti nagaa takka hin qabu. Namni manatti galee yeroo kana taa'e gonkumaa Oromoo miti. Oromummaan isallee ka yeroo ammaa kana callisee gurra qabatee namni taa'e. Namni yeroo kanatti immoo Abiyyi deeggaru gonkumaa Oromoo jedheetiin gara keetti fudhachuu hin danda'u jechuudha. Oromoon qulqulluun Oromoon Oromoof quuqamtu Hacaaluu Hundeessaa aartistii namni guutuun jaalatu nurraa ajjeefte jechuudha. Garuu inni hin duune inni hin jira. Yeroo hunda Oromoo keessa jechuudha. Onni teenne keessatti mana ijaarratee jira. Ka du'e Abiyyiidha. Abiyyi dhaabbatatti du'e. Hin jiru inni jira ufsiyaa malee hin jiru. Namni saba isaa gane yoomiyyuu ganamaadha. Bara wayyaanitirraa kaasnee yoo ilaalle Mallas uummata Tigraayiif dhaabbate. Osoo yeroo san rakkoon itti dhaabatte gara inni baqatu gara Tigraay jechuudha. Abiyyi amma gaafa masaraa mootummaatti seenan gara uummata Amboo baqate, uummata Ambootti iyyate. Uummanni isaaf birmate jechuudha. Yeroo ammaa kanatti Abiyyi osoo fuudhanii fannisanii namni isaaf birmatu hin jiru. Maaliif nafxanyaan hamma yeroo ammaa kana of dura keessatti uummata ittiin cabsuuf deemti malee gonkumaa Abiyyi jaalatte yookiin Abiyyi yaaddee miti jechuudha. Wanni nama rakkisu immoo inni kana wallaalee uummata Oromoo Jawaarii kaleessa dhiibee sirna wayyaanee irraa cabsee isaan keessa harkisee ol baasisan deebi'eetiin mana hidhaa galchu jechuun salphina isaati. Uummanni Oromoo yoomiyyuu salphatu Jawaar yoo hidhame Jawaar kuma akka isa qaba jechuudha. Jawaar hidhamee hooggantoonni isaanii guutuun hidhamee Oromoon ni caba, Oromoon ni cabsa jedhee yaade taanaan gonkumaa isaaf waan yaadamuu miti. Oromoon yeroo kanatti hin cabu, cabus hin danda'u. Miliyoona 60 nuti. Kana keessa yoo Jawaar hidhame Jawaar 10 qabna akka Jawaar jechuudha. Kanaafuu Abiyyi isaan cabsee Oromoo cabsee Oromoon kufeera yoo jedhee kan yaadu taate gonkumaa Oromoon hin kufu. Dhiibbaa wayyaanee san keessayyuu hin baane. Bara Minilikiyyuu Oromoo miliyoona 12,000 harkaaf harma irraa cire jechuudha. Kana keessa Oromoon immoo saniif harkan kennine. Oromoon bara Minilikii harkan kennin, Oromoon bara wayyaaneetii harkan kennin, bara biltiginnaa kana harka kenname jedhee yaadame taanaan gonkumaa waan fudhatama hin qabnedha. Angara kiyyaan akkas jedha galatoome. Fayyadaa yeroo ammaa tanaa kana Oromoon addunyaa guutuurra biyya keessaa fi alatti rakkoorra jirti, gaddarra jirti, qabsoorra jirti. Warreen Abiy deeggaruu, warreen Abiy faarfatuu, bitamtoota Oromoodhaa hanga tokkoo fi warreen naftanyaadhaa gammachuudha lafa dhiitaadhaa jiran. Kiristaanaa wuskii cabsee dhugaadhaa jira, kun nukkoflaadhaa jira. Yeroo Oromoon ilmi tokkichi qabdu duraa ajjeefamee akka malatti awwaalame yeroo hooggantoonni isii duraa hidhamanii Oromoon addunyaarraa kaatee finciltee aarii fi ibsaa jirtu kanatti warreen naftanyaadhaa hundi nukkoflaa jira. Garuu Abiyyi fi gareensaa nuti Itoophiyaadhaa Itoophiyaa dur deeffannaa Itoophiyaa Minilik uume san deeffanna jedheetti yeroo kun qabsoodha jira. Mee Oromoodhaa fi Itoophiyaa kana akkamiin ilaaltan wajjin ni deemanii? Itoophiyaan Oromoon keessatti awwaalamtu, Itoophiyaan Oromoon keessatti tuffatamtu, Itoophiyaan Oromoon qoftiin adda baatee akka sareetti keessatti ajjeefamtuu fi Oromoon wajjin deemuu dandeenye wal duraa fi duubaan hojjaa lameen. Waan jenni beekta artist Haayiluu kitaaba Itoophiyaan nuuf ollaadha malee biyya keenya miti jedhe. Kanaafuu nuti Itoophiyaa nuti ummata gartee ummata Oromoo tuffata. Ummata Oromoodhaan duris har'allee jechuudha. Liivi isaanii takka takka yoo laaltee gaallaa jechaa jiran har'allee jechuudha. Saa nuti dhaloonni qubee jirrutti gaallaa nuun jechaa jiran har'allee. Agartee kanaafuu nuti gabaabumatti Amaaraa wajjin Itoophiyummaa hin feenu nuti Oromiyaa walaboomte barbaanna. Ni walaboomfannas ammas nuti Oromoodha. Nuti warra wayyaanee badduu sana agarteemi hiddaan buqqisee biyya isaaniitti galchee. Kanaafuu nuti Itoophiyaa nuti uummata Itoophiyaati keessattuu Amaarrotii wajjin Itoophiyummaa hin feenu nuti Oromiyaa walaboomte barbaanna.
Fawziyaa Mahammad. Kun Fawziyaan jettee Itoophiyaa fi Oromiyaa wajji deemuu hin danda'an yoomii jechuudha. Itoophiyaa kaleessan deebisuu miti. Itoophiyaan har'a jirtu tunuyyuu caccabdeetiin uummanni Oromoo jiraachuu qaba. Maaliif yeroo hunda akkuma Haacaaluun jedhee daangaa Itoophiyaa guutuu deemanii lafee uummata Oromooti kan yaa'u jechuudha. Kanaafuu Itoophiyaa fi Oromoo wajji deema jechuun gonkumaa waan danda'amuu miti. Maaliif kana caalaa namni salphatu hin jiru. Itoophiyaaf jedhee uummanni bara Xaaliyaan irraa ka'ee Oromoon caccabaa ture, dhumaa ture. Ka uummanni bara Xaaliyaanii ari'ee biyyaa baasisan iyyuu nuuf galanni hin galfamne. Itoophiyaan yeroo hunda ka dhumuuf uummata Oromooti. Garuu ka itti faarfamu uummata naftanyaati jechuudha. Nuti Itoophiyaa kaleessaa ta'a uummata akkasitti gabroomsataa turte sanii miti. Isii har'a keessa jirru tanaayyuu cabsinee keessaa baanee daangaa keenya kabachiifannee uummanni Oromoo kophatti Oromoo jedhameetiin jiraachuudha malee Itoophiyaa kaleessan deebisneetiin naftanyoota wajjin jiraachuun gonkumaa waan danda'amu miti. Kana caalaa wanni nuti tafes hin jiru. Hagar alti uummata Itoophiyaa ijaarraa Itoophiyaa fi wanna jenneeti uummanni Oromoo jiraatechuudha ila ammaatti. Garuu Itoophiyaan sun uummata Oromooti gonkumaa ta'uu hin dandeettu. Hin taatus jechuudha. Maaliif Itoophiyaan nuuf hin taane wanni Itoophiyaa jalatti nu hidhus hin jiru. Oromoon uf ta'ee wal ta'ee keeyyata 39 fayyadamee Itoophiyaa tana jalaa ba'uu qaba. Itoophiyaan nu jalaa ba'uu qabdi. Itoophiyaan nu jala jirti malee nuti Itoophiyaa jala hin jirru. Maaliif uummanni Oromoo nafxanyaan guutuun kan jiraatu Oromiyaa keessa baay'inaan jechuudha. Biyya isaaniitii gatateetti Oromiyaa keessatti dhufee Oromiyaa dhuunfateetti Oromiyaa keessatti uummata Oromoo gabroomsatu deema jechuudha. Uummanni Oromoo immoo biyya ofiitti irratti lafa ofiitti irratti yoomiyyuu gabroomfamuu hin qabu. Kanarratti qeerroof qarreen abdii osoo hin kutanne Jawaar nurraa hidhame maaliin of duratti ilaalla nama nu hogganu hin qabnu jechuudha osoo hin taane nuti mataan keenya hogganaadha. Eenyuyyuu namitti hin eeynu namni kun dhufeetiin haa jennu jechuun hin qabne jechuudha. Haga dandeetti kennan namni biyya faranjii jiru guutuun afaan danda'uuni addunyaatti lallabee jechuu qaba jechuudha. Faranjii fi rabbillee nama tattaafate gargaarti jedhee akkuma Mararaa Guddinaa. Kanaafuu yeroo sa'a 24 osoo manatti hin galle namni hogganaan isaa mana hidhaa jiru manatti gala fayyaan qabu. Kanaafuu namni fayyaa hin qabne immoo ciisee hin bulu dirri isaa gadi hin ciisu jechuudha nuti. Haacaaluu kaleessa nurraa galaafatanii gadda keessa nu galchanii ilammaatti gaddi nurraa hin cabne amanus hin dandeenye jechuudha. Kanaafuu Itoophiyaan Haacaaluuf hin taane, Itoophiyaan Jawaar Muhammadiif hin taane, Itoophiyaan uummata Oromoo guutuuf hin taane gonkumaa Itoophiyaa jedhamnee waamamuu hin qabnuun isin jedha galatoom. Fayyaata silachitu yeroo ammaan kanaa kana Oromiyaa keessa lukee diinaa jira bitamtoota Oromoodhaa warreen maqaa Oromoo qaban warreen afaan Oromoodhaa dubbatan ka Oromiyaa keessa deemee waraana Abiy mana Oromoorra oofee Oromoo guursisaa jiru jira. Kutaalee Oromiyaadhaa hunda keessa dhiyeenya kana odeessaan hanqabuun Harargee baati. Harargee dhiyaa keessatti warreen waraana Abiy qabee dura deemaadhaa jiru ijoolluma Harargeedhaati. Ijoolluma nuti beeknu. Arsii keessatti akka qabee deemaa jiru ijoolluma Oromoodhaati. Tuulama keessatti akka deemaa jiru ijoollee Oromooti. Warri biltsiginnaa faarsu kun booda kana awwaalamaniiti mataa qaqqabatanii waraanaan biyya keessa deemanii nama keenya qeeroo ficaa jiran. Warri arraan tana nama ajjeesisaadhaa jiru. Kaabinoonni biltsiginnaadhaa, dabballoonni biltsiginnaadhaa ka waraanaan uummata keenya hiyyeessanii fi garaan qabne keessa deemee ajjeesu kana mee akkamiin laaltan Fawziyaa lachuutu waraqaa fuulduraa dubbata. Duris kan nuti dadhabne keenyuma ni beektaa gaafa Tigireen qabattu sanis akkasitti nama keenya ficcisiisaa ture Tigiree miti beekadhu. Tigireen magaalaa tan beeyti baadiyyaa tan beeyti ani fakkeenyaaf aanaa kan beeyteeti abalu fi abalu hidhannoo qaban jaanii gaafa sanis basaasaadhaa turan akka dhageenyetti jechuudha. Kanaafuu arras waanuma akkasiisantu dhufe caffee keenya. Itti fakkaatte malee garuu maalleen har'a biltsiginnaan isaaniin bitte kun ni dhumas. Kanaafuu saba bal'aa kana seenaa fokkottuu inni boruu dhaloota isaatiif hambisuutu irra yaanii waan fokkottuudha waan ilmoon isaatiillee eessaa inni nama kanaa kanarraa uumame hanga ifiin jettu takka jechuudha. Maalleen inni dhumaa biltsiginnaan ni kuftii agarteemi isaani garuu warri isa abbaasani kanneen aslan jiruunuu du'aniitis jiranii nuti wanti gartee isaan wanni hin jiru. Maalleen inni dhumaa
yoo gartee kan xiqqoo isaanitti waa'een sabummaa kun isaanitti dhagahamu taatee waan itti jiran kana dhiisanii as deebi'anii saba isaaniitii wajjin osoo dhaabbatanii hedduun natti tolaa garuu isaan keessa wanni akkasiin jirtu. Har'allee haa Abiy Ahmed guyyaa 8 guyyaa 7 uummata keenyarraa intarneeta cufee ramii godhaa jiru ka isaan faarsuu jira aduu har'aan tanaa kanallee. Kanaafuu waan itti dhagahamu natti fakkaatu gabaa ummatti garuu yoo kan nu dhagaan taate rabbi isaan haa qajeelchu. Wanni nuti jennuun yoo jiraatte deebi'a karaa deebi'a hawaasa keessan Abiyyi ni kufaa kan isiniif gartee boruufillee maqaa keessaniifillee isiniif waan gaarii ta'u ummata keessanii saba keessanitti as deebi'aa daawwanii nan jedhu kanuma. Fayyaa ta'e Fooziyaa. Okay, akkuma ati jette Oromiyaa guutuu keessa namoota bitamtoota bilchiginnaa faarsanii uummata Oromoo guursisantu jira jechuudha. Maaliif bilchiginnaan tunuu taateyyuu mana Oromiyaa keessa deemtee mana takkaan abaluun kun as galaa abaluun kun achi galaa hin beektu jechuudha. Kan guursisaa jiru garuu namuma keessattuu warroota biyya alaatii guuramee galee jechuudha. Galanii uummata Oromoo goolessaasan. Ufi hoteela taa'anii tachi uummata Oromootti abaluun achi keessa galaa abaluun achi gala wanta akkasii sun hin barbaachisu maaliif Oromoo yoo hin tokkoome yookiin hin bilisoome kan jedhu taate warroota akkanaa kana hundumaan of keessaa buqqisuu qaba. Bobaa jalatti warra akkana summii namatti facaasu kana bobaa jalatti qabate yoomiyyuu hin ba'u jechuudha. Bara 1984 akka oduurra dhageenyetti nafxanyaan Oromiyaa keessatti uummata fixaa jirtu tana Oromoo uummata bobaa jalatti qabate yeroo uummanni kisitti ofirraa kaasaa jiru warra ollaa bobaa fi jalatti qabataniiti dhoksaa turan jechuudha. Isaanii santu wal horee har'a ilmaan isaanii fixaa jira. Kanaafuu uummanni Oromoo warroota Oromoo ta'anii sabaan Oromoodha ofii akeeni hojiin isaanii immoo hojii nafxanyaa kanaa wal qixa jechuudha. Uummanni Oromoo warroota waan akkanaa kana dalaganii warroota hojii nafxanyaa dalagan warroota nafxanyaa deeggaran bilchiginnaa jechuun nafxanyaa jechuudha. Nafxanyaa jechuun bilchiginnaa jechuudha. Wanni isaan gargaara jiru hin jiru. Sirna minilikii warra nun deemu jechuudha. Namoota akkanaa kana Oromoon of keessaa kaasee gorsuudha. Gorsa warra dhaga'ullee miti. Maaliif birri keessaa dubbata maallaqa nafxanyaa fi bilchiginna irraa guuranatti keessaa dubbata yeroo ammaa kanatti jechuudha. Gorsa illee nama dhaga'anii miti. Gorsi isaanitti goruu hin dhaga'anis. Kanaafuu uummanni Oromoo warroota akkanaa kana of keessaa hundumaan buqqisuudha. Maatii isarraa jalqabe. Maaliif maatii eenyutu du'eetiin maatii eenyu ajjeesisa maatiin isaa nagaan ta'a. Waan Oromoon argee argu jechuudha. Kanaafuu galatoomni sin jala. Biyya keessa ala kana biyyaan hin jiraadhu warreen bilchiginnaa deeggaran warreen isaatillee taa turan manaa gabbaadhaa jiran maantan magaalaa Minisootaadhaa keessa eega guyyaa Hacaaluun du'eerraa kaasee Oromoo manatti hin galle ala jirti. Guyyaas halkanis ala bulan guyyaas ala jiran. Warreen bilchiginnaadhaaf dhokataniiti mana keessa cal ja'anii taa'aadhaa jiran. Akkamma haasawanitti biyya Noorz Ameerikaa kana walii warra bilchiginnaa deeggaraa ture deeggaraadhaa jiru. Warra osoo dhiigni Oromoodhaa ganda qabu osoo hayyoonni Oromoodhaa hidhamaadhaa jiru warra kana faarsu kana booda du'aa fi jiruu waliin hin qabnu yoo du'an hin awwaallu taaziyaa walitti dhufnu rakkoo wal bira jiru jechuun Oromoon biyya Noorz Ameerikaadhaa halabdee jirti. Biyya Arabaa keessaas bitamtoonni kanaa jiraachuudhaan malchiisa. Isin biroo maal jettan uummanni Oromoodhaa maal sadarkaa addunyaatti warreen dhiiga Oromoo irratti qoosaa jiru warreen nafxanyaadhaa wajjin dhaabbatee uummata ofitti duulaa jiru warreen maqaa Oromoodhaa kana mee akkam ta'uu qaban jettanii yaadda? Hedduu naftee haleen argee ture hedduu bareedaadha. Garuu akka asii kanatti fakkeenyaaf amma magaalaa Riyaaditti akka waan fudhatamu natti fakkaatu. Maaliif aluma kanaa yeroo gabbaate wal qoodanii kaan achi taa'an bilchiginnaadha kaan maareedha jaawaliin dhiigaatu na danfa keessattuu guyyoota hanga kana yeroo ala ba'ee ol deebi'ee dhiigaatu na danfa. Keenya kaasii kun waan akkasiisa waan fudhatu natti fakkaatu gorsa sanillee jechuudha. Asitti fakkeenyaaf amma waa hedduudha argatan faayidaa hedduu qaban warri bilchiginnaa deeggaruu waan hedduu waan akka akkuma amma warri kunillee fudhatu kana na fakkaata lafa maaree waan ta'e kan argiteemi. Kanaafuu waan fudhatan natti fakkaatu hawaasni keenya waan godhuu qabu akkuma warri biyya Awurooppaatii fi biyya adda addaa jiru kun murteessuu qabna. Warri keessattuu Suudi Arabiyaa jirru magaalaa adda addaa warri jirru hundi murteessuu qabna. Walitti hin kanninu irraan fuunu.
rakkatanitti hin dhaynu rakkatan nutti hin dhufin maaliif guyyaa kana caale hin jiru waan ta'eef guyyaa Hacaaluu Hundeessaa dhabne guyyaan caalu hin jiru guyyaa Jawaar Mohaammed nurraa hidhanii mudhii nu citte hayyoota keenya guutumaan guututtu qeerroo teenya dabalatee guutumaan guututtiidhaan guyyaan caalu hin jiru waan ta'eef akka mataa kiyyatti an namni an beeku namni an wajji nyaadhee wajji dhuge biltiginaa ni doyoo jaan taziyaa isaan dhaqu wallaahi akkasitti kanaan murteessu malee keenya kun gorsallee waan fudhatee nama dhaga'u natti hin fakkaatu caffee keenya hedduun argaa ala kana yeroon bee hedduu warra taa'ee wal qeequun arga waan ta'eef. Fayyaa. Yaa murtee warri Awurooppaa fi Ameerikaa jiru barra fudhatan suni waan bareeda waan nama gammachiisudha jechuudha. Biyyoota alaa miti biyyoota Oromiyaa keessatti warra bilxiginnaa deeggaru uummanni shangoo gandaa keessaa baasuu qaba. Gaafa du'an uummanni shangoo malee waliin awwaalu keessattuu gandoonni baadiyyaa algaan badhatee mana hakimaa wal geessa gaafa dhibame jechuudha. Namoota akkasiisan Oromiyaa keessayyuu biyyoota alaa miti Oromiyaa keessayyuu nama waan akkasii dalagu shangoo keessaa baasu. Dhibamutti dhaquu dhabu uummanni Oromoo jechuudha. Walitti yoo kanan godhini wanni Oromoon hin bilisoomte jedhamuuf hin jiru jechuudha. Diina bobaa jalatti qabata. Biyyoota fedhe keessattuu waan akkasii raawwatuun dirqama. Maaliif ufin arganii gaafa immoo uummanni Oromoo ofirraa fageesse silas diin isaan jala fiigan guyyaa har'aatii malee guyyaa boru maqaa isaaniitu hin kaasan isaan yaadatan jechuudha. Kanaafuu uummanni Oromoo murteen isaan fudhatan murtee waan dansaadha akka nama gammachiisu jedha. Itti fufuu qaba. Wanni kanaa oliitu jiraannan itti fufuu qaban jedha. Akka kijatti uummanni Oromoo jechuudha. Fayyaade gaafii yaadarraa maayyiidhaatiin isiniif kaasa. Arraan tana uummanni Oromoodhaa bakka jiru hundatti akkamitti waan Oromoodhaa rakkina biyya keessaa deemaa jiru kanarraa qooda fudhannaa akkamitti irraa hirmaannaa jechaa jira. Keessatti akka hariiroon keessaa fi alaan jiraanne intarneetiin citee qeeroo biyyaatii wajjin OMN suudaan dabru malee wal qunnamtiin dhaabbattee jirti. Qeeroo biyyaatii wajjin wal darbu bilbila qofaan. Abiy Ahmed intarneetii muruun isaa kuni waa takkaaf. Oromoon akka amma dura barametti yeroo takka haaniiti aara. Aara kana dafneeti guyyaa lamaaf isatti buufannee cal jennee maas irraanfanne kanama irraanfatee. Jarri diinalleen amala keenya kana baranii jiran jarri naftanyalleen baree jira jarri ooppidiyoolleen baree jira. Oromoon takkuma aartee gootee lafaa haatee waa balleessti guyyaa lamaa isatti ni qabbanootti agasuufuu intarneetii irraa dhaanfinee uummata kana addaan haamurrooyee waan yeroo intarneetiin kun biyyarraa gad dhiifame qeeroon Oromoodhaa akka kana duraa qabbanoottee osoo goonnisii mana hidhaa jiru osoo goonnisii ajjeefamee jiru manatti ni galteetti ni yaaddanii yoo yaaddanoo yaadama dhaamsa maal qabdaniif. Akka nama tokkotti caffeeraa misi yaadu wanni ni yaadneef Jawaar akka ija teenyaatti laalawu waan ta'eef qeerroon biyya keessaatti illee akkasumatti akka laaltu abdiin qaba. Kana waan ta'eef akkasitti manatti ni deebi'an jee hin yaadu yoo wanni akkanaa tasa yaani garii keessa jiraattee wal qabbaneessellee hadaraa akka waliin qabbaneessine dhiini Hacaaluudha akka agartee dhiini dhiigaan baa dhiigaan haa baafannu. Jawaarii fi hayyoota keenya hedduutu nurraa hidhamee jira. Qeerroon teenya hedduun warri silaa jechuudha jabaatanii information adda addaa keessan nu kannanillee hidha jiranii intarneeta hanga yoomii cufa. Torbaan lama ni bana. Gaafa banatti wanni inni hojjetetun takka nasihaati guyyaa san isaaf dhumatte Abiyyi sodaa fi inni nu wanni inni intarneeta cufeef asiin dura waan ta'ee beeka. Kanaaf cufee ni banamaa qeerroo teenyaan nuti waan dandeenyu waan isin barbaachisaati nuti warri ala jirru isin bira jirra. Waan dandeenyu amma humna teenya isin bira jirra akka gartee duuba hin deebineedha. Dhaamsi kiyyaa ammoo akka mataa kiyyatti qeerroonuu dilli kun ta'e mana deebitee inni teessitee hin yaadu abadan gonkumaa. Okay, anillee akkuma barate uummanni Oromoo tanaan dura waa hedduutu isa mudate guyyaa takka lama lallabee ol deebi'a. Amala isaaniitti Oromoon iyyuun amala isaaniitti deemaniitiin gamoo faranjii jala dhaabbatuun amala isaaniitti warri nuun jedhu yeroo ammaa kanatti waan akkasii sun hin hojjetu. Maaliif namni miidhameen ija takka nu balleessan iji takka awwaalamti boolla nu jirti.
ejji takka immoo mana hidhannu jirti. Namni ejji takkitti tana qabu akkamitti ol deebi'eetiin hin ciisa. Hirriba maaltu isa qaba? Guyyaa takka lama immoo lallabee waan ol deebise san jiru jechuudha. Uummanni Oromoo guyyaa takka lama lallabee ol deebi'uun hin jirtu. Gonkumaa hamma hidhamtoonni uummata Oromoo hooggantoonni mana hidhaatii baafamanitti. Hamma dhiigni ilmaan Oromoo bahutti jechuudha. Kanaafuu Oromoon ol deebi'ee wanni isa ciibsu hin jiru, wanni isa teessisu hin jiru. Hamma bu'aan bilisummaa dhufutti, amma Oromoon walaboomtutti jechuudha. Inni jalqaba immoo jaarsotii ganda keessa fiidee jaarsummaa jettee olii gaffi fiidu bilchiginnaa fi uummata Oromoo gidduutti. Dura maal hojjetan amma qeerroon wareegamaa jiru? Maal hojjetan amma uummanni Oromoo rakkoo keessa seenu san jechuudha. Maalleen bilchiginnaa isaan ilsiisee isaan keessaa dubbannaan akka nama dhugee machaayetti olii gaffiigan. Jaarsota akkasiisan karaarraa ammaysuudha yoo isaan adabatanii taa'uu didan jechuudha. Ka qeerroo hiisisaa jiru, ka qeerroo diinaf kennaa jiru jaarsota akkasiisanii. Uummanni Oromoo jaarsota akkasiisan karaarraa maksu yookiin gorsee deebisuu yoo fira ka qabaatan taate. Kanaafuu Oromoon ammaa booda iyyee qeerroon biyyaa immoo iyyee maal jedhee guyyaa takka lama wanni ol isa deebisu hin jiru. Baay'ee falmatuu qabu. Maaliif manatti illee taa'an jiranii manatti illee hidhamaa ajjeefamaa jiran mana keessaa gafuudhamanii jechuudha. Eega du'uun hin jirre lubbuun takkitti dhalamaa miti lubbuun teenya tawaaqoo guutuu ta'a caaluu hundeessaa jaarraa abbaa gadaa hin caaltu lubbuun qeerroo jechuudha. Lubbuun ilma namaa hundi takkaadha. Kanaafuu manni Oromoo eega manatti ajjeefamuun isaa nafne haala kee deemetiin hiriira ba'ee mootummaa nafxanyaa kana ofirraa kaasuu qaba. Kanaafuu manni Oromoo adaraa ol deebitanii hin taa'ina warri Awurooppaa fi Ameerikaa jirtanis guyyaa takka lama lallabdanii fooqii Oromoon akkuma barate fooqii faranjii ilaalee ol deebi'uu barate akka nuun hin jenne hamma murtee tokkorra geenne hamma Oromoon warroota hidhama warroota siyaasaa mana hidhaa keessaa baasutti ol deebi'anii akka hin teenneen jedha galatoomi. Waa'ee OMN'dha. OMN biyya keessa dhufanii jira amma Noorz Ameerikaa asirraa nu biraa dabalaa jira. OMN duraan isaan guutuutti qilleensa irraa buusuudhaaf ka'anii garuu tattaaffii ala garaa ta'u jirtuun qilleensa irraa hin buune daayireektii uummata Oromoodhaa bira gaadhaa jira. Fuuldura sochiin itti aantu OMN kana qilleensa irraa balleessuudha. Akkuma warra isaan duraa akka gaafa TPLFitti maallaqa miliyoonaan kafalanii qilleensa irraa buusuu jechuun uummata Oromoodhaa gurra duutu. OMN kana gargaaruu uumuu keessatti isin ijoolleen biyya Arabaa qoonni isin qabdan qooda ol aanaadha. Qoodaleen caaqabanii gumaata OMN'dhaaf yeroo yerootti gaafa TPLF abbaa isaa irraa buusaa turan warreen nu caalaa itti cichee gargaaraa ture isin keessattuu shamarran biyya Arabaa kana. Har'aan tanaas kaalitiin kun dhufaadhaa jira. Nu qunnamaadhaa jira. Warreen Noorz Ameerikaadhaa jirru hedduu qophooyinee saatalaayitii madditti tan dabruun malee 5 fi 6 qopheeffannee kaachaadhaa jira. Biyya Arabaa keessaa OMN kan akka qilleensa irraa hin buune utubaa kana gajjabeessuudhaaf jiraattonni namni keenya kan biyya Arabaa jiraatu maal godhuu qabaa jettanii yaaddan kanaan warri nuti duris OMN keenya jechaa turre arras keenya kalees keenya arras keenya borus keenya OMN Jawaar Abiy Ahmeduu wanni inni sodaatee kaduraan dura OMN cufee dhaqee istiidiyoo Finfinneedhaa saameef akka Oromoon akka isatti jechuudha akka Oromoo waan itti jiran wal quban qabnee fi hongoon kumaanta waan nuti lubbuudhaan jirru yoo tunu keessaa baate qofa Oromoo Suudi Arabiyaa jirtan hanga warra biltiginnaa sana waan hin ta'in bakka bu'ee dubbachuun hin danda'a. Hundi isaanii ana caalaa OMN jaalatan waan ta'eef. OMN keenya kalees keenya arras keenya borus keenya kanaafuu ni dhaabbanna nuti bira waan qabnu waan dandeenyuun aarsaanii kaffalla nuti ammas. Kanaafuu Abiy Ahmed kana godhee abdiin hin kutachiisu. Nuu miti mush isaa miti wayyaanii nu abdiin hin kutachiifne gama OMN'tiin jechuu barbaadeetti. Fozia namatu tulbee rakkaadhaa jira. Guuni seentan fuuldura guuni seenutti waan kanatti deebinaa miseenjera sani ifirraa haasaadhaa seenaa nama as gubbaa ayyaalettu jira. Guuni laayif seentee nama dabalee nama jeequ sam jeeqaa jira. Fozia siraa dhaabbatanii ayyetu waa'ee OMN'dha. Akkuma Foziaan jette OMN lubbuu teenyatti waraina amma lubbuun teenyatti baasutti jechuudha. Maaliif miidiyaan uummanni Oromoo qabu tokkicha.
Innis OMN qofa jechuudha. OMN nurraa cufate yookiin uummanni bade jechuun uummanni Oromoo OMN wajjin bade jechuudha. Maaliif isa ka addunyaatti nu beeksise isa ka uummata Oromoo kaabaa kibbaa bahaa dhihaa hunda walitti fidee uummanni Oromoo kaabaa kibbaa maalitti oole uummanni jedheetiin hin dhageeffatu isa tokkicha. Kanaafuu uummanni Oromoo bakka jiru OMN akkuma dur gargaarsimee waggaa 6 ga'ee miti. OMN akkuma bara duraan deeggaraa turetti ammas akkasumatti sandaran xiiqii keessa seenee OMN hiddaan gadi dhaabetiin waan qabu itti hurgufate maaliif wanni har'a OMN hin taane gonkumaa yoom isin hin taatu jechuudha. Uummanni Oromoo waan qabu itti gadi hurgufate OMN gadi dhaabuu qaba hiddaan kana caala jechuudha. Kanaafuu dhiifama. Uummanni Oromoo OMN wajja dhaabbatee amma wareega lubbuutti qeerroon biyyaatu wareega lubbuu kafalaa jira. Kanaafuu uummanni Oromoo wareega lubbuu itti kafaluu qaban isiniin jedha. Galatooma OMN immoo ijaa fi gurra kenna namni OMN hin qabne hin jiraatu. Galatoome galumaan jedha. Fayyada sagantaa irraa xumuruun dura yaadni wanni ati wanni dabalattu wanni qeerroodhaaf dhaamtu wanni nuuf dhaamtu jiraatti. Keessattuu walii dhaamtu. Warri biyya arabaa jirtan nuuf dhaamtanii nuti immoo isiniif dhaamna. Maaliif wal malee hin qabnu yoo wajjin dhaabbanne qofa diinamoo dandeenya. Maal dhaamtan warra diiyaasporaa fi simbiraa fi biyya keessa jiru maayirra suntumu. Diiyaasporaadhaan waan jennuun galatoomaadha. Hedduu waan boonsaa hojjetaa jirtanii garuu waan tokko kaniin isaanirrallee beekeetii miti hedduun daawwadha hiriira isaan gaggeessaa jiran kana haa galatoomanii afaan biyya jirtaniitiin fakkeenyaaf amma kan Ameerikaa jira Ameerikaan afaanii hundi afaan biyya jiranii saniin osoo dabarsanii hedduu natti tola. Kaleessa waa'ee kanarratti nama wajjin haasaa turre afaan biyya jiranii saniin nuuf iyyaa innaanii nuti illee narra silaa biyya carraa harka nu jiraanne akkasuma baanee eeyyineef keessaa baasnaa nuti warra nuti du'a lama warra du'eerraa tokko alhamdulillah rabbil aalamiin. Kanaafuu isin carraa harkattan kanaaf jabaadhaa isaaniin jenna nuti immoo waan nurraa eegamu waan isinirraa eegametti waan akkanaa isinirraa eeyina qofa ajaja nu kannaa isinii wajjin jirraa jabaadhaadhaa isinis asumaanuu Jafeera miti hundi keessanuu nu afeeruu keessanii hedduu galatoomaadhaa wajjin jirraa jabaadhaan isinii ifaadhaa. Fayyade fooyyaa. Dhiifama bilbilaan na rakkisaa jira. Uummanni Oromoo bakka jiran wal quba qabaatee wajjin deemee akkuma amma fakkeenya guyyaa irraa maalidha shaniitu akkas ta'ee jedhamu san osoo hin taane uummanni Oromoo guutuun kaabaa kibbaa wajjin ba'eetiin wal ta'ee tokkoomee wal quba qabaatee maaliif yeroo itti wal qoqqoodan hin jirtu yeroo ammaa kanatti jechuudha. Maaliif diin duruu wal qoqqoodiinsa kennatti fayyadameetiin yoo Oromoo wal qoqqoodu isaanii gammachuudha. Gammachuu isaanii san immoo hir'isuuf uummanni Oromoo yeroo hunda wal ta'uu qaba wajjin deemuu qaba jechuudha. Wal quba qabaatee xiqqaaf guddaan jaarsaaf jaartiin dargaggeessaaf dargaggeettiin bakka jiruun wal quba qabaatee wajjin imalee diina mo'achuudha malee yoo wal qoonne isin hin jenne yoo miyyuu diina injifachuu hin dandeenyu jechuudha. Bakka jiru wajjin deemneetiin wal quba qabaachuu qabna isin hin jedha. Galatoomii Caffeeraa sagantaa kana qopheessitee walitti Fayyadaadha uffadhaa isilachuutu fooyyaa Oromoodhaatii fi fooyyaa Mahammad yeroo gaarii wajjin qabaanne fuuldura sagantaa kanaatiin walitti deebinee haala yerootti ni marannaa har'aa fi yeroo duraatii sitti haa godhu. Dhaggeeffattootaa fi hordoftoonni keenya hundinuu fayyadaadha. Fuuldura seentanii dhaggeeffatan waliif sheer godhaadha. Waliif dabarsaa irraan kanaa kan xumuraa galatooma.